Duuba nama kana gaama galee ajjeesuu yaadaan haaba qaamoo akkamii jechuun barbaadeeti. Kajaartii kee fuudhe Jira wallah alhamdulillah gaafiin qabaa. gaafadhu. Biyya Arabaa kana keessa jira beektee? Haya biyya Arabaa keessa jirta. Amma jaartiin biyyaa qabaa. Haya jaartii biyyaa qabda. Jaartii namni biroo na yaa fuudhee beektee? Way jaartii matee moo? Jaartii wadii yaa fuudhee. Sila ati gadi dhiiftee moo osoma ati nikaa irraa qabdu si jalaa fuudhan? Dumaa nikaa irraa qabu mucaa irraa qabu. Haya. Duuba nama kana gaama galee ajjeesuu yaadaan haaba qaamoo akkamii jechuun barbaadeeti. Kajaartii kee fuudhe kana moo? Hello. Heya. Imo sirreeffadhu. Kajaartii kee kana fuudhe galtee ajjeesuu yaadda? Kan jettu yama fuudhiiru kana. Haya ati walloodhaati? Tayyib sila ufii duuka deemte moo namni akkamitti jaartii namaa sanuu ta ilma qabdu akkamitti fuudha moo isitu duuka deeme? Agartee ishuma duukaa deeme malee duukitti hin taate gaafaddeeti garagaluu dandeessi? Isa maal gootaree isima sirreessi malee haati ufii duuka deemte isa isiin ufii isa duuka deemte. Wayinni way giddiin fuudhe? Inni yoo giddii fuudhame namtichi kun ni hiriya ni gaafachuu fuudhe yoo nisa jedhame kana gaafadha jechuudha. Ati gabaabinnumatti tokkoffaa inni jaartii ta'e osoo ati nikaa irraa qabdu tasumallee fuudhuun danda'u jedhe abadan osoo addunyaan guutuu walitti kaatee sitti heerumsiifne jetteeni haga ati nikaa irraa buuftutti fuudhuun danda'u yookaan isin sun kul'ii uf godhuudha yookaan qaadiin nikaa irraa buusu inni kanniinuma malee khalaas ani si fuudhe jaarsi kee Suudii jira jedheeni fuudhee yoo tareen waan isii fuudhe wayiituun qabu kun haraamu waliin dalagaa jira malee isin jaarti mateeti nikaahallee irraa qabdaa fixriillee situ irraa baasaa daa'ima irraallee ammootu situ baasaa isa ammootu ka jaartii tee wanni jedhe san galiitiniin fala itti ilaali galiitiniin fala itti ilaali yoo ajjeefte dhaqasi yoo ajjeefte mootummaan sin dhiisu hin dhageettaami yoo ajjeefte mootummaan sin dhiisu jireenya keettu bada jecha sii kalaami jireenya keettu bada ila isa mootummaa rakkoon jiru sarabbiiti malee isa mootummaadhaa rakkoon jiru jechaadha sarabbiiti malee waan haqa kiyya ta'eef nama kana ajjeesuu isaa waan bo'e jechaadha ni sarabbii kana karaa rabbiitiin kana waan irraa rabbi na gaafatu qaba jechuudha malee. Ta karaa rabbiitis ajjeesuu hin qabdu namni ajjeesu sihii miti wanni ajjeeftuuf takka illee hin jiru wanni ati ajjeeftuuf hin jiru yoo barbaadde jaartii teessan gadhiisu yookaan waliin jiraatu malee isa ajjeesuu haqan godhattu ati. Allah ya kan saya pada ya 300 orang. Wallo irraa fagaadhaani mootummaa irraa dantaan qabu jedha oo rabbi ayyamnaan hin dhageetiin isa san baafachiisa akkam ay dubartii hay dubartii halo bilbila keessa namni jiru Halo. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا Gaafii sadiin qaba. هيا لما takka gaafadhu kaameenii dhagaa gaafadhu Ayyi sheekni dhagaame. hin dhagaye Gaafiin tokko fitrii nuti biyya Arabaa kana keessa jirra gaa fitrii warra biyyaatiin nurraa kafalaa yoo jenne rakkoo qaba. ما ofirraa kafaluun dandeettu ati biyya Arabaa jirtaa ni dalagataa jirtaa ofirraa maaliif hin kafallee warraan narraa kafalaattan Birraa kafaluun hin danda'a namni rakkataan beekaa qe'ee ofii ni jira beektee qe'ee teenya sun ni jira. ati maatii qabdaa biyya jaartii ijoollee biyyaa qabdaa Jaartiin biyyaas jirti na bira jirti. Anaafisii maallaqa ergineetuma artetti kafalaa inni. kiiloo jaha bar wanni waajabii miti waan laaftuudha kiiloo jaha jechaan mumkin yoo guddatte riyaala 30 beeyte yoo akkaan
ruuza dhugaan qaalii gatii ammootu ol aanaa yoo bitte 24 yani birri mashantama jecha bakkuma jirtan kanatti ofirraa baaftanii miskiina biyyaa san homa biraatiin osoo qarqaartanii bareedaadha garuu yoo biyyas ergiteetiniin achumatti baasaa yoo itteen sanis ni dandeetta rakkinnan qabu maallaqaan biyyatti ergee jira haya sanis yoo goote rakkinnan qabdu achitti sirraa baasan yoo ni fi qaban bu'aattanillee ganamaan nin kabalaatitti yoo ni fi achitti dinimichuinaatitti hin kabalaati akkamennaan nuuta fi kabalaan kabalinaa ija haalaas rakkinnan qabu mallaqa itti ergiitii keetiif kajaartii teetis baasaa ofirraa kiiloo 6 inshallah gaafitaan biitaan biyyatti jiraatti taasitana malee biyya fuudheen biyyatti addeeyaanee dhufne waliin hirne yani biyyatti illee tabiraa qabda laa duraa biyyattiin fuudheen haya biyyatti fuute biyyattiin fuudhee osoo waliin hin addeeyaane akkam addayaa tarree waliin hiineeyyuu wajjaan iyyaane ka addayaa ujechaan ati biyyatti dhiisee isirraa as dhufee jechuu keeti isin na dhiiftee as kutte si dhiiftee tumaan si biraa kutte anaa biyyattiin isin kutte haya eege biyya tana dhuftellee na bilbilanii waraqaa biyya naa kammin naan hin jenne haya deebitee osoon maan ani biyya jiru karaa soomaalii kanatti heerumte osomaani kaani ka irra jiru heerumte osoo waa takkaan irraan buusin haya arsiyanii biyyameen dhufe tole isilleen ni dhufte osoonuma leeqaan kuuni kan soomaalii fuudhe sun harkaa qabu ammas biyya tana keessatti heerumte tole bo akkas niqaan kiyya sun ani ittiin gaafatamamoo akka menaat hin gaafanne faksiin irraa godhee jetti eenyutu faskii irraa godheesi warra keenya faksiin irraa godhee jetti qaaditu irraa godha ka qaadii yoo godhe malee warri irraa faskii godhuu hin danda'u jedhi sulxaana nama angoo qabu qaaditu irraa yoo faskii godhe malee warri isii haadha abbaan isii faskiin isirraa godha wayiitu hin jiru taani isirraa wajjaan baafachuu ka yoo ammootu dubbiin akka isiin jettu kanan tahin kasumaalee sunillee jaarsa isiitii miti kaasitti fuudhellee jaarsa isiitii miti jaarsi isii sima kamaawwala isiin dhiiftee biraa deemte san maqama kee qabdi jechaa isiin duubeetaa sheekootti sana hordofeen bilbileen gaafatamaan jee yeroon ani itti bilbilootonuma bas sheekootti waliin qunnamne shabukaarraa bu'anii ati bar sheekotii warra wanni irra dubbatu kana qofaa miti bar sheekotiin gugurdoon inuu warruma akkasi jiru jira beeytee bilbila soqattee argachuu ni dandeetta ulamaa'ii gugurdatu jira beeytota gugurdotu jira bilbilaan soqxee argachuu ni dandeetta isin warruma liivii kana qofan soqinaasin nu amma sheekota xixiqqoo darasaadha nu amma darasaadha malee sheekotaa miti darasaan beeytaa miti tama waan beeytisan himtu malee ummanni gugurdaan caalimni ni jira beeyte hawaan mararraayyuu ammootu haqa godhatu jechaadha nu tama beeyne na beeyte tama akkana qaraanii gurratti dhageenne himna malee kana sheekota isin warra wanni irra dubbatu kana qafon soqinaati ulamaa lakkoofsa jaraa barbaadadhaati akkasitti gaafadha sii galaami saniif akkas amma ta'e garuu deebiin ta'e gabaabinnatti tama amma ani sii hime tana jechuun hin dandeeha takkatti jechuun hin dandeeha isiin amma qoo ijaartiin sun asuma jirti amma isiin asuma jirti ilmaan lamaa qabdi nama biroo irraa moo ilmaan lama qabdi yoo niqaanii jedhiin guutaa jeeti yeroo takka wanni jee namni qajeela qabdi irraan kuufini jedhanii waan natti wanni jedhanii filanis birrumaa hin jalchee in jaalattaa silaati isiin jaalattaa ani hin jaalatte osoo amma isiin sitti deebitee hin deeffattaa osoo isiin hin heerumin tusa nin jaalatta egaa isiin dhalte boodanis nin jibbiibe ati akkasi waliigalatti isiin nikaahuma kee qabdi fakkaataa hubadhu eenyu faskii sirraa godhee nikaah kiyya eenyu sirraa buusee ani sirraa hin buufne jedhiini akkasitti haa hubattu jireenya isiitiifuu santu barbaachisaadha yookaan akkanumatti ani heerumee isiniin jirattee haraamaan jiraachuun gaarii miti maal jetta anilleen fuudheetiin jira amma fuudheetiin bultii jaaradheetiin jira dabaladhu tabiroollee dabaladhu lakkinnan qabu tole akkasi
inshallah rabbi umri ta'idina dheeraysu آمين 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 isinis kaajalataa son ta'inna beekomsaan namuma beekaa fikkisho waan namni uummata geerraa nama gorsa آية hedduu laayifii teessan tana niin hordofaa waa hedduu irraa birraa beekaa هايا هايا بارك الله فيك إن شاء الله جباد وجزاك الله خير jajjabaadha jajjabaadha هايا هايا